kabajamtoota keenya hordoftoota kanneen fuula gartee foddaa yuutuuba kanaatiin nu daawwachaa jirtan hundummaan keessanuu guyyaa irraa sagantaa xiqqoo takka qabannee dhufnee sagantaa qophii bashannanaa qophii bohaartii qabannee dhufnee gaafii fi deebisaa waa'ee barnoota namaaf taatu irratti qabannee dhufne bakka kanarratti kan gaafatamuuf deemu an kaniin gaafadhu Bayaan Daawudiin Jaamaa kaniin ammoo gaafatamuuf deemu Alaamuddin Qadiir Jaamaa maqaa kee himeetiin jira. Egaa akkuma agartan na duraa uftee jira. Kan jirtan egaa keessanii warreeton fuula kitaabaa hin daawwachaa jirtan. Egaa qophiin teenya kanaan isin wajjin turra. Egaa har'aan tana nama jabaa wajjin wal barsiisana. Namni kun nama akkamitti hojjetanii gaafatan taate namni kun gaafii fi deebii keessatti wal bartanii ta'a hanga dhuma viidiyootti nu faana tura isin jenna. Egaa salaamtaa gaafachuun ni raanfanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri musliimota marti keessan salaamtaa keenya bakka jirtanitti takka isin naageessina. Egaa gama mucaa maqaa Allah isin himee jira. San dhiiseetuma hojjaa isin barsiise. Egaa hanga dhuma viidiyootti gaafii deebii nu faana tura isin jenna. Mega bayan meme itan sudah me hora datu kan jaga hangga dumata si berani ati bi dala tai sati zaman tanai si jirata barata ada modal dala malet me dan basi Ega kuma kamu barata walamati barata din islamati si barata sains ya kawan Latiniti, andalata bakar tidak ada nama masalah aradar kawas jam tu tidak ada. Istilah ke bio teh tu kai jadi me arantan kono istilah itu dah. Kan istilah dia me gara wagga shamu jaga itu jira. Ana wajin arantana wagga jang kana kai jadi nana kana ti sembera kargamu dan dia itu. Masya Allah guys, aku ambilkan aku ini jadi ini ambarata Din Islamati gama tokkooni barata gama lamaati jechuudha. Mee gaarraa gangaa fi deebii teenyaa wajjin faana turaa isin jenna. Ittaan suudha mee akkuma beekamu mee ati mee takka dandeettii jira mee waan ani dandaatee amantu mee takka waan barsiisi. Dandeettii xiyyaarraa waan inni hin danda'ajee amanu waa'ee gaazexeessummaadhaa booda ilmaan Oromoo kan biyya adda addaa jiranii fi kan biyya keessa jiran isaan kanaaf sagalee tahee akka gartee miidiyaa tokkotti sagantaa taateewwanii fi gammachuuwwan argamsiisee isaanii wajjin akka isaan gammadanitti boodanii qopheessaa biyyeetii yaada. Isaanirraa qophiin an qopheessuuf deemu immoo waan baay'eedha jechuudha. Egaa amma barataatiif hojii barataa yoo rabbiin si fadhe barataa yoo barattee bakka geesse barataa gaazexeessummaatti hawwuu jiru jechuudha. Kanaan hawwuu jira. Egaa mee fakkeenyaaf osoo amma taate barattee bakka san geesse mee ilmaan Oromootiif sagalee ta'ee ilmaan Oromootiif sagalee ta'ee ilmaan fakkeenyaaf immoo warroota akka walloo kana miidhamaniif sagalee ta'ee otoo sin jedhan mee akkamitti taata? Akkaataa agartee gara sooshaal miidiyaatiin gaazexeessummaa bakka jaalannee gammadaa bakkoota namootan ummata Oromoo kan biyya adda addaa jiraniif tahee gizeen fakkeenya tokko isinirraa dha'uu deemu amma waa'ee jireenya magaalaa miicataa yoo fudhanne kanarraa yooniin haasa'u immoo godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuun godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa fi Machaaraa magaalaa miicataatti guyyaa har'aa dhiyeenya kana waan dandeettii qabnurraa ummata keenya kan Oromoo bakka jiran hundaaf boodaaf qophii isaanii bakkatti dhiyeessinee fi addunyaarra ni gabaafna jechuun nuti gama keenyaan gabaafne irraa. Kana jee duuba ummata keenyaaf sagantaa bareedduu boodaaf sagantaa gaggeessuudhaaf karoora guddaan qabaa jechuudha. Dhugatti dandeettii wallahi bareedduu qabda. Mee fakkeenyaaf amma mee jechoota nama kofalchisan jettee yaaddu irraa nu bohaarsime jechoota nama kofalchisan jettee yaaddu irraa mee irraa nu bohaarsime jechoota nama kofalchisan jettee of keessaa qabdu keessa mee tokko nu jiitii nu bohaarsime. Jechoota nama kofalchisan bilasillee osoo hin qabaatin dandeettii xiyyaawwanni hin qabu dandeettiin xiyya biraati garuu waan nama kofalchiisan taniin qabu
hin jirtu jechuudha. Kana keessa ammoo akkuma gaazexeessummaa kanatti waa'ee gaazexeessummaa kaniin qabu irratti shaakala adda addaadha. Waan gartee jireenya bineensota takkaa'oo akkuma diraamaa godhee kanaan gizeen kaasuudhaaf deemu. Guyyaa arraantanaa naannawa miicataa keessatti aadde tafkii fi obbo Hinjire tarkaanfii waliin osoo tarkaanfachaa jiranii tarkaanfii kana keessatti aadde tafkiin biraa meetira dheeraa utaaluudhaan aadde Hinjireen karanna dhiibtan jettee waywaatuun gama keenyatti himamee jira. Akkana jedhee kan gartee gabaasuu waan akkanaa dandeettii kanaa malee agartee silaa walchiisanii akkasittiin qabu jechuudha. Sirrumaa akkasumatti fakkeenya amma dandeettii gaazexeessa kana wal qabsiise akka hubanneenyaatti fakkeenya amma jirtii miga wanti fakkeessuma gaazexeessuma fakkeessiiti mee wantoota gaazexeessuma baarsa wantoota kana wantoota lama sadii mee yeroo nu buusi. Torbaan kana keessatti sagantoolee adda addaa mootummoonni alaatii fi kan biyya keessaa hidhannaa guddaa walitti hidhatanii biyyoottan adda addaa walitti araarsuudhaaf qophii guddoorra jira jechuun itti gaafatamaan dhimma hojii naannawa kanaa obbo Kamaaloon gabaasa galchaniiru. Haaluma wal fakkaatuun jireenyi magaalaa miicataatii fi asirraa kan ka'e ilaa hanga dhumatti sagantaa bareedduudhaan deemama. Obbo Biyya Ahmad bakka jiraatutti nagayni irratti haa jiraatu. Kanaaf qophii bareedduu ganaa tana booda walitti dhufne jechuun karoora guddaa qabna jechuun hanga gartee qophii biraatiin walitti deebinutti ta'a kanaa tana sootannuuf amanfadha jennee isiniif gabaafne arra. Maashaallah akkuma agartan kun gaazexeessa meettanii mucaan kun dandeettii inni qabu nama inni hawwu jira rabbi achi naa gobeena mee itti aansuudhaan bayaan seenaa nama rifachiistu yookaan immoo nama gaddi gammachiistu keessa mee nama gammachiistu yookaan immoo nama rifachiistu ta'e tola mee seenaa takka mimi. Seenaa tanallee osoo hin beekin ta'in seenaa waa'ee nama gammachiiftu takka waa'ee nama gaddisiiftu. Seenaa nama gaddisiiftu osoo hin qabaadleen ta'in taa nama rifachiiftus taa nama gammachiiftus qabaachuu hin dandeenye hojiin tiyya garuu. Akkuma beekamu warri gaazexeessaan seenaa dubbisaniiti irraa nama ibsanii akkuma beekamu waan isaanii gaafadhe mee itti yaadiitii seenaa akkuma waan baratteerra waan beekamu keessa jirudha seenaa gabaabsiitii seenaa takka takka nimee. Seenaa waa'ee ilmi namaa bakka ni ga'a bakka yaade ga'uudhaaf tattaaffii goonaan ni ga'a tajaajila irratti ilmi namaa kun yoonii fi bakka kanaaniin dhaqayattee yaaddee turte dhaguun kee waan hafan qabne jechuudha. Durri maali ati karoora guddaa karoorfachuudha. Kana keessa gaaf tokko miicoon takka bakka nama gartee mootummaa biyyaanin argaa jettee karoorfattee turte. Gizee karoorfattee turtu haati isii miskiina turte abbaan hin qabdu kanarraa kan kee bakka kanaa tananiin gahaa jechuudhaaf karoora keessa galchite haadhatti gochi mootummaa akkanaa arguun qabaa jettee mana isaatillee dhaquun qaba jettee karoorsite gaafa kana barnoota isii bakkaan gaattee otuma barnoota kana itti cimtee barachaa jirtu rakkina haati qoraan gurgurtee rakkina adda addaa keessa bakka san hin geesse jechuudha. Kanarraa kan kee oduu jettu ta'aabii meeqa keessa dabartee gara bakka hojii argannaa gizee geessu hojii san irratti akkuma mootummaan biyya guddoo hogganutti isiin biyya xiqqoo keessa jirtu san sagantaa bareedduudhaan hoggantee jecha inni achirraa ja'amuu fi jechi inni mootummaan achirraa ja'uu fi jechi isin jettu wal faana dhufee kanarraan kan ka'e achirraan sagantaa sanii daballiidhaa argattee sanirraa osoo jettu tarkaanfiidhaan gara bakka mootummaa san geessee karoora isii kayaattee jirtu san argattee jirti. Kana keessattis gizee makmaakan afaan Amaarifaadhaan gizee makmaakan inqulaal qassi baqassi egri yaawwataa jiran. Afaan Amaariffaa wanti nuyi dha. Hanga tokko ni moqora kanarraa kan ka'e qilleen suutaan miila baafti atilleen bakka yaadde ta'uudhaaf anilleen osoo hin dandeetti uummata Oromoo kana bakkaan irra jiru kanarraa yooniin boru itti tarkaanfadhee ittaan odoon jiru yeroo dheeraa keessa bakka tananiin gaajeetiin kanaaf yaadaa jechuudha. Maashaallah mee baay'ee wallahi waa'ee dusraa barannee ammoo hangalumatti
Egaa amanati nama mana bee waggoota jaala lakkoofsisedha mee ilaan gamma wantoonni si bitatanii waan si gammachiisu yookaan ammoo si rifachiisu yookaan taatota namni si hojjetee si gammachiisu yookaan taatota namni sirriitti hojjetee si gammachiisu si rifachiisan jedhamee waan akka takkamii. Taatee narra taate keessa gaafa artisti Hacaaluu Hundeessaatu magaalaa Galamsootitti nama hedduu wajjin osoo hin argin waraana osoo hin argin dheeyinee waraana lolaa jiru keessa buune waraana hawaasa gartee kana qaqqabu jiru keessa buune odoo hin beekin mudannoo hamtuun xiyyatanii qabu tana as keessaa fiigicha gara gartee waraana irraa gara biraa osoo fiigaa jiru waraana kanarraa hin dheesse jee gara waraana guddaa dhufu. Gizeen gara waraana guddaa dhufu waraana guddaa kana keessa namni wajjin fiine nama afurii namni afran magaalaa keessa beekaa gibbii seenanii akka waraanni gurguddaa waraanni kun achirraa nuti as fiigaa dhufe nama afurii wajjin fiine namni sadii seeneen anaaf rafarra tafe anaaf rafarra qabanii achitti tumaa namtuun irra gaggeeffamte san booda achirraa eegaan guyyaa san achirraa ciise hanqa 7-2 ciise san booda taateen hamtuun na mudatte hin jirtu alhamdulillahi garuu taatee san agartee rakkina takkitti saniin qabaa gana ammoo taatee rabbiillee natti fidu jeetiin agarta taatee takkituma saniin qabaa jechuudha. Maashaallah egaa namni silaa wanti nama mudatu waa hedduudha. Egaa galatoomii bayan wantoota hedduudhaan haastee akkuma itti aanutti gamee amantaa islaamaatiif wal qabsiifne mee wantoonni amantaa islaamaatti cimtee hojjechuudhaaf wantoonni gartee egaa nama kakaasu maal fakkeenya amma ni jiraame wantoonni amantaa islaamaa osoo qabattee taa'uu yoo ta'in amantaa islaamaa dalaguudhaaf yookaan ammoo amantaa islaamaa dhugaan qabachuudhaaf wantoonni nama barbaachisu maal jettee yaaddu? Wanni nama barbaachisu akkaataa jiruu fi jireenya kana keessatti rakkoo gizee deemtee barattu rakkoo sirratti argamu obsitee laalaa san dandama gartee as keessatti rakkoo hedduu sirra ga'u if qabdee obsitee obsaan gizeenii fi bakka san waan baratte san booda gara gartee hawaasaa kennuudhaaf gizee deemtu jabaattee rakkoo sitti argamu waan namni siin jedhu waan hunda dhiiftee kaayyoo galma keetii akka gartee barnoonni kun bakka ga'u karoora guddaa yoo karoorfatte galma sirrii ni geessaa amantaa teetillee ni leelifte jeetii yaada an qophiin dirasii osoo qabaadheen ta'in kanarraa akka wallaala kiyyaatti kanaan qabaa ammoo garuu yoo asirratti dogoggoraan qabaadheen haasawee isaadhaan ja'a yoo niitiin ammoo isin gammachiiste taate laayik sheer komantii jalatti yaada qabdan nu barreessaadhaa jeetiin angara kiyyaan amma har'aan tana sagantaa tanarra dhaammadhaa qophii guddoodhaan hamma walitti deebinutti sirra dhiiseetiin jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu wantoota kana isin keessummeessan yookaan isin bohaarsina mucaanga akkuma agartan osoo naan isa fichisiisin aanaa laafitee jira. Unuga sa'aatiin yeroo maleedha sa'aatiin nu hin geenye. Egaa akkuma beekamu nuti wanti nuti isin barbaarsinu wantoota garaagaraati hanga dandeettii teenya yookaan diraamaa yookaan koomedii wantoota garaagaraatiin isin dhufnutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jenna. Egaa wantoonni nuti isin dhaabnu akkuma beekamu subscribe godhaadhaa nu faana turaa nu hordofaa isin jenna kitaabaan guddisaadhaa isin jenna egaa hanga walitti deebinutti viidiyoo biraatiin wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.